Akkam jirtan fayyaa keessanii jirtanii yeroo jireenya maal fakkaata? Amma abbaan Feesbuukaa carraa bareedaa fidee carraan inni fide kuni fooloo yoo qabaattes qabaachuu baattes verifaayif godhachuu hin dandeessa. Raayitiitti godhatta. Garuu wantichi iccitii dhokataa tokko qaba. Ijoolleen keenya baay'een isuma kana tolfachuuf baay'ee waan jechuu jiranii. Jalqaba kaardii fiizaa barbaachisaa kaardii fiizaatti galchita. Wantichi kun jarraa kutoota maallaqa. Doolaara 15 jarraa doolaara 15 sirraa citaa. Fiizaan ati itti galchite san yoo doolaara 15 qofa qabaatee 15 san sirraa muratee verifaayif siif godhee raayitiitti godhee jetti aanu fiizaa keerra laalee fiizaa keessanirraa yoo maallaqa dhabee raayitii sirraa kaasa. Raayitii sirraa kaasa jechuudha. Akkuma yuutuubiin yeroo monetization guutte sa'aatii yoo irratti sirraa kaasa. Amma fakkeenyaaf ijoollee danuutu jira warreen maallaqa guddaa lakkaa'eefitu jira Feesbuukiin jechuudha. Feesbuukiin seera haaraa kan baasu bara 2020 irraa kaaseeti. Garuu hin kaffala. Garuu ati viidiyoo yeroo hedduu viidiyoo irratti gadhiisuu qabda. Viidiyoon keessan daawwatamuu qabda. Guyyatti yoo xiqqaate viidiyoo 5 amma 4 gadhiisuu qabda. Yoo san hin taane atis raayitiitti gootaa beekamtii ni argattaa. Inni maallaqa argannaan sa'aatii 24 keessatti 48 keessatti raayitiitti si godha maallaqa isaati. Garuu immoo jarraa doolaara 15 yoo kaffalu baatte sirraa kaasa.